Har'as immoo waanuma daqiiqaa muraasa keessatti hojjetamu ogummaa koorraa waan xiqqoon isinii qabadhee dhufe jalqaba shiroo akkamittiin akkan qopheesse daasisee itti aansuun immoo misaa hojjedheen ture jechuudha. Har'aa isa kanaan isinii qabadheetii dhufe aga xumuraatti viidiyoo koo akkasin ilaaltanii akkasin laayikii gootan kabajaaf jaalalaa warri na jaallatanii isiniin jechaatii nagaan isiniif haa ta'u jirtu nagaa keessaanii jirra galata waaqaa baga jiraattanii jecha bakka kanaan isinii ka'aa jechuudha. Egaa shiroo yeroo ammaa kana mana ofiittidha kan akaa'amu kan kakka'amus immoo chuma dhakaamee kakka'amee dhufa. Erga kakka'amee dhufee booddee kunoo asitti immoo keessaa funaanee qulqulleessee miicuudhaa fi kuni kiiloo 4dha. Biqilaa kiiloo 2 akkasumas immoo atarrii kiiloo 2 jechuudha. Walitti kiiloo 4 hin baay'atu sin xiqqaatus jidduu magaleessa hidheetiin maaliif shiroon yoo baay'atee daakamee daakumsa mana keessa yoo ture akkasumara ta'uu yookaan namatti toluu dhiisuu danda'a. Ani immoo kiiloon 4 inuma baay'ees xiqqaas hin ta'u jidduu magaleessa hidheetiin kiiloo 4 qopheeffachuutti jira jechuudha. Shiroon egaa yeroo hundumaa kan nama nuffisiisne ani baay'ee kanan jaalladhu nyaata keessa shiroo gaafa jedhanii keessi koo baay'ee nyaataaf na si'aa jechuudha. Shiroon hin nuffamu hangafa nyaataati. Wanta hundumtuu shiroo duubadha mitiire. Amma kunoo keessaa funaannachaan jira. Akkasumallee wanti na barbaachisu barbarree illee itti dabaluun barbaada. Barbarree ruubii isaa birrii 200 hin bitee isas immoo argitu suma keessatti barbarree yeroo ammaa kanatti kiiloon isaa jechuudha. Koshoo yookaan immoo zaala seedhaanii kiiloon 800 gimmaashni 4 ruubiin immoo 200. Ani immoo ruubii isaa biteen qopheeffadhee jira. Akkasumallee heelii abasuuda gurraacha qullubbii adii qullubbii diimaa fi dimbilaalaa isaan kana qopheeffadheetiin jira. Amma kanaas kana keessaa funaanee erga miicee gossee booda qimamiin itti dabaluuf ka'e isa jalaatti waan ta'an sasaayinaa adii kanarra jinjibila gogaa qullubbii diimaa dimbilaala abasuuda gurraacha heelii fi qullubbii adii isaan kana qopheesseera jechuudha. Xariiqa kanaan shiroo hojjettan jennaan harka keessa wajjin nyaattu baay'ee tokko shiroo ajaa'ibaati jechuudha. Alliccaansaas akkasumatti kan qopheessee shabootti dabalee daasisuu jira. Garuu qimaaqimii kanatti dabaltanii daasistan jennaani umurii keessan guutuu shiroo jecha haftu jechuudha. Baay'ee tokko mi'eessa. Isa booda barbarree kukkutee itti dabalee akkasittiin qimamoota nama isinitti mikanaa faana walitti maashinitti daakee goggossee booda ergaa gogee kunoo gogee akka hofcootti daakamutti gogeetu jira. Kun egaa barbarree heelii qullubbii adii qullubbii diimaa jinjibila gogaa akkasumas immoo abasuuda gurraachaa fi dimbilaala isaan kan argaa walitti daakee gossee booda kunoo shirichi haala kanatti qophaa'ee jira. Isa kanatti gadiin dabalaa jechuudha. Amma carraan kanatti aanee jiru mana ofcoo deemee daakamuu qofaadha. Akka kanaatti warri hojjettanitti fayyadamtanii hin beekne xariiqa kanaatiin hojjettanii booda akkasitti maleen hojjedhu itti dhumataa jechuudha. Maaliif baay'ee tokko minyaa mokkoraatii ilaalaa isiniin jechuutii barbaadeeni. Akkasumas immoo shiroo yeroo daakamuga dirqama erga kakka'amee miicamee goguutii qaba. Maaliif daakunsaa booda akka hin gurraachoofneef jechuudha. Sirriitti qulqullaa'uu qaba. Ammas kanatti qimamichatti naqee walitti mammakaatiin jiraachuudha. Astuunii mana wofcoo geessuudhaafi namoonni tokko shiroo yeroo hojjetanii akkasumatti atarillee baaqelaallee erga walitti dabalanii erga kaanii qulqulleessanii maal jedhanii ashaboo qofallee kan itti dabalanii daakan jiru jechuudha. Inni kuni garuu foolii isaa jettumoo akkamittiin akka inni mi'aawu hundumaafiyyuu isin yaalaa yookaan immoo mokkoraatii ilaalaa isiniin jechuudhaa fi hundumti immoo fedhii abbaa sarratti hundaa namni akka mana isaatti waan jaallatuuf waan jibbus immoo qaba. Kanas immoo kan hin jaallanne kan isinitti hin tolle jiraachuu dandeessu. As keessaa kan gugurraachuu qibamii sanadha malee shiroon baay'ee qulqullaa'ee miicamee gogeetu fataa hidheetu jira jechuudha. Ashaboos immoo itti dabaluu dandeessu. Garuu yeroo shiroo isaa hojjetattanii ashaboon akkasii yeroo shiroon hojjetamus immoo ashaboon itti namoonni dirqama waan ta'eef akka itti isin jalaatti hin baay'anne akkuma fedhii abbaatiin kunis immoo isa booda haala kanaatiin erga walitti makee walitti fakkeessee booddee qodaatti daakamutti naquudha jechuudha. Carraan kanatti yaa'anii jiru. Sirriitti mukaan walittiin sochoosee jechuudha. Qimamii isaa ammuma kanayyuu hamma daakamee dhufutti baay'ee tokko na jarjarsinaan bakka. Foolii mashirootu natti dhufa mana keessallee gaafa bulee akkasii argitanii atarii kiiloo 2 biqilaa kiiloo 2 waluma qixaa jechuudha. Kan atarii jaallatanis kan jibbanis jiru.
Ani garuu lamaan saayuu naa ta'a. Kunoo asumaan immoo diidadha. Asumaan suuqii eeguutan jira. Asumaan isa kana hojjedha. Asumaan immoo astuun shayii naa kennitee shayii dhugaatiin jira jechuudha. Akka shayii jaalladhu yookaan immoo shayii wajjiniin akka walirraa hin siqne walirraa fagaachuu hin dandeenye isinitti meetiin turee kunoo amma kana xumurii haala kanaan ammoo feestaalitti naqee zambiilii keessa buusee fi isheetiin gaggeessuudha. Isa booda hin deemteetu daasistee dhuftii jechuudha. Yeroo daakamee dhufus immoo maal akka fakkaatu akkam akka ta'e asumarraatiin ni argitu. Ammas sirreesse bakki naa hafee hin jiru. Daakamuu fi nyaachuu qofaadha kanatti aansee miti. Erga daakamee dhufee kunoo kana fakkaataa jechuudha. Ani barbarreesii waan akka shiroo baaldii kanattidha kanan naqu. Kunoo baay'ee tokko urgaa baay'ee tokko mi'aaman hojjedhutti ariifadhee bakka baay'ee jarjaraan jira jechuudha. Fooliinsa baay'ee namatti tola. Agatee baaldii kanatti naqee sarraaf immoo daakuusaa firiijii keessa kaa'uun barbaade hin baay'ate bakka kiiloon 4 xiqqaa miti shirooni hin baay'ate amma baaldii kanarraa hin hafa kanatti naqee isarraaf immoo firiijii keessan kaa'aa jechuudha daakuusaa maaliif yoo lafa ture hin ta'u waan ta'eef daakuuni keessattuu daakuu shiroo fi barbaarreeni keessa isaatu akka qinqanii beektuu qinqanii ishee utubaa wayii nyaattu muka jechuudha. Akkas ta'a. Kunooti egaa qadaaddiin immoo wal jala na jalaa darbee wal jala na jalaa jijjiirameetu na rakkisee kunoosa kanarraa hafe immoo feestaalitti hidhee akkasumatti firiijii keessan kaa'aa jechuudha. Amma immoos kanatti waanuma mana keessa jiruun shiricha waliin waanuma akka bayyaa'inatii wayii hojjechuu fi shiroo koof distiin ani qopheeffadhee isa kana ture. Distii kana egaa gatiisaa wajjin isinitti himeen ture baay'ee tokko shiroodhaa fi arii fi mirxii kan ta'edha. Amma gas kanatti waliin shiroo haa hojjennu waan mana keessa jiru waan akka bayyaa'inatis hojjedhuun jedha. Garuu nan qorreedha natti fakkaata gasmara fedhii qabaachaa jiru hojjechuu fi garuu inuman hojjedha. Walumaan tura akkasuma viidiyoo laayikii gochuun irraanfatinaa bakka dogoggorri jiru bakka kannaan olis immoo wantoota tokko tokko beektan jirtu waan ta'eef koomentii irratti naa qoodaan isiniin jedha. Giloobsii kana yookaan gwaantii harkaa kana darbee naan fayyadamanii buufata fayyaa irra jira jechuudha. Paakettiin kaartuu isheen intinaan tokko birrii 150. Kun amma ka'ee jira shunkurtii ciruudhaa fi akkasumallee goommana maramaas immoo hojjechuu fi shiroofis immoo hojjechuudhaa fi isa kana fakkaataa kottaa affeeramtanii jirtu yoo jaallattanii laayikii sheerii viidiyoon keenya baay'ee tokko gadi bu'ee jira faariyaalii ba'an jiru maanni waansa rakkoon eessa akka jiru hin beeku ani. Nuti misaallee nyaannee irra isaatii misaas immoo darbee jira. Abbaan warraa irra waan dhufu fakkaata isaatii misaa dabarsullee dura misaa manaan nyaatu isiniin jedheera. Isaanumaafuu waanuma qalal jette wayiin hojjedhaadhee kun goommana maramaallee kukkutee amma shunkurtii koo kukkutachuutan jira. Ittaansi immoo sinnigiillee hojjechuudhaa fi sinnigiin maal akka ta'e kamitti akka hojjetamu barbaaddan yaada keessan koomentii irratti barreessitanii irra deebii isin hojjechuu danda'a jechuudha. Sinnigiin timaatimii fi shunkurtii diimaa walitti erga xabbasnee booda qaaraa keessa naquudhaan baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Baay'ee mi'aa. Ammas kanatti viidiyoo isinitti dheeressu shortikaatii godhees viidiyoo irra kaa'ee ofii gosi immoo ariifachaa waan jiruufu shiroollee hojjedhee goommana maramaallee hojjedhee akkasumas sinnigiibillee hojjedhee kunoo akka kanaatti kunoo isa kana sinnigiidhaaf jechuudha. Timaatimicha san keessa isaa keessaa yaasu yoo barbaaddan irra deebii isin hojjedha warri hin beekne jechuudha. Sinnigiin maal akka ta'e kun shiroodha kan itti namuu barbaadeedha suni goommana maramaadha. Walumaa gala isaatti xumurii haala kanaan xumuriitiin jira. Baay'ee ariifadhee shiroon koommoo baay'ee ariifadhee innis immoo dhufee waan ta'eef hagatee yaaleeraa isiniin jedha irratti aanumoo fooyyisiina dhufa koottaa nyaadhaa affeeramtaniirtu sinnigiin koskunuusa qaaraa kana keessa jirudha. Baay'ee tokko mi'aa kana isiniin jedha laayikii sheerii godhaa gandi deebi'ee dhufutti nagaataa baay'ee.